Nagaa faraarri jaalalli waaqayyo karaaf galatti jirtan hundumaa tasanii hawaa'ee sorbittoota akka hojjettoota daree viidiyoo akka jirtu nagaa keessanii obboleettii keessan baay'ee nagaa kooti. Waaqayyo guddaa nagaattiin galataaf fi guddaa fudhas jechuutiin jaallata. Egaan guyyaa irraa kan immoo maal qabattee dhuftee naa jechuu keessan hin oolu. Irraa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokkoo fi nama barsiisu tokko isin qabattee dhufe maal nu barsiisaa maal nu gaddisiisa jettanii fi video ilaalleetu sana booda gara yaada kootiin darba. Sana dura chanaala kootii karaa warqaatiin subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Akkasuma maatii kutaatanii kan jirtanii share gochuutiin obboleettii keessan biraan naagaha jechuutiin jaalladha. Mee viidiyocha wajjiniitiin haa ilaalu. ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ወንጌል ሰው ያደርጋል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ወንጌልን ይዞ የምን መፍራት ተናገር እንጂ ላልሰሙት ቤት ወንጌልን ይዞ የለም የዋላ መሄድ ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራቹን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወሰ ኢየሱስ ሰጥቶን ሄዷል አደራ ተነስተን ዛሬ ወንጌል እንስራ በወንጌል አላፍርም በወንጌል akkuma argitan baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya kun akkan ilaalutti isheen dubarraan mul'attu kun lammii keenya natti hin fakkaattu. Isheen kun garuu lammii Itoophiyaati. Maal akka isheen taate hin beeku. Faarfachaatu kan jirtu. Baay'ee isaa kan baay'ee tokko jechuun kan na gaddisiise garagaltee ilaaltee uffata jijjiirrachaa jiraachuu ishee otoo beektu isa kolfitee faarfannaa isheetti fuftee baay'ee tokko na gaddisiise iddoo kanatti jechuudha. Tarii tola argin jalqabumarrayyuu isheen sun baafachaa turte. Isheen jalqaba baafachaa jirtuudha. Asirra kaameraa dhaabdee kan dubartii faarfataa turte. Deemsees immoo gaafa ofirraan dhuftee mirkaneeffattu kolfitee itti fufte jechuudha. Baay'ee na gaddisiise. Dhaloonni kun garamitti deemaa jira kan jedhu. Isheen sun miskiina uffata jijjiirrataa jirti. Tarii egaa mana madaamotaa keessatti gorfaa nuti keessa jiraannu hundumti keenya hin beekna. Nama lama sadi ta'anii iddoo jiraannutti immoo yeroo baay'ee shamarran keenya nuti anis shamarra akka isheen illee shamara akka kootiiti jennee nama sanatti eenyu xiyyeeffannoo gochuu dhabuudhaan nama sana duratti uffata keenya yeroo jijjiirrannu yeroo waa tokko goonutu jira jechuudha. Kun hundumtuu maalinni shamara akka kootiiti jennee tuffachuurraa kan ka'e jechuudha. Tarii isheen kun miskiina ishee sila shamara akka kootii jettee uffata ishee jijjiirrataa jirti. Isheen kun garuu asirraan viidiyoo waraabaa jirti. Kan baay'ee nama gaddisiisu garagaltee ilaaltee mirkaneeffatteetu waraabuu ishee itti fufti. Ana gaaffii kanatti ta'e faarfannaan isheen faarfachaa jirtu kun eenyuu fi ittiin of mul'isuuf immoo dhugumaan isheen waaqayyoon ittiin faarfachuuf kan jedhus gaaffii natti uume. Deebisee immoo gaafa isheen otoo qullaa ishee otoo argitu jarana gaafan akkasii viidiyoo taa'ee isinitti haasa'u maaltu akka duuba koorra jiru nan argaas keessatti jechuudha. Hin argin immoo yoo hin jedhu. Argitee mirkaneeffattee gaafatti deebisee waraabdu mucaan sun garuu firaashii deeffatte miskiina dhugaa waaqayyoo na gaddisiise. Firaashii deeffatte isheen kun garuu ani dhaloonni garamitti deemaa jira kan jedhu sammuu gaaffii natti baay'ise jechuudha. Yeroo ammaa kanatti shamara dhiira hin jedhamu, obboleettii hin jedhamu, kiristaana warra namanni hin jedhamu. Yeroo ammaa kanatti dhaloonni wal kabajuu dadhabe, wal sodaachuu dadhabe, wal saalfachuu dadhabe, waaqayyoon sodaachuu dadhabe, garamitti deemaa jirraa kan jedhu bakka sammuun koo gaaffii hedduun jireenya koo keessa naannessaa ture. Silachi nama akkamiitus amanamaa kan jedhutu jireenya koo keessa deddeebi'aa ture. Sababiin isaa obboloota koo nuti qullaa ofii kan waliin dhoksine ani bakka obboleettii kanaaf gaafa yaadu qullaa obboleettii kana bakkee baasuun koo ofii koo qullaa koo bakkee baasuu koodha. Faarfannaan isheen faarfattee sooshaal miidiyaa kanarratti gadhiiste kun immoo tasuma faarfannaa ulfina waaqayyooti ta'u miti. Isheen tarii bakka
Ani dhugaa waaqayyooti jecha sana harkaa bada dhaloonni garamitti deemaa jira kan jedhu bakka garamitti deddeemaa jirra nama akkamiitu amanamaa nama akkamii duratti maal gochuu dandeenya kan jedhu jireenya kootti sammuu kootti gaaffiin baay'ata jechuudha. Innaa obboloota koo adaraa keessanii ani obboloota akkanaa jechuun wal amanuu dhiisuudha bakka kana booddee waluma obboleettii keessanaa maaliif hin taane haadha keessan maaliif hin taane kana booddee isheen nama akka kootiiti jettanii yookiin shamara akka kootiiti jettanii mana keessa jirtan keessatti adaraa keessan keessumaa ijoollee mana ijaarsa garaagaraa jirtanii adaraa keessa shamara akka kootii jettanii fuulduratti miti akkasii qullaa jakkeettuma keessan hin jijjiirratina. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ani gaafan viidiyoo kana argu koomentiin galee dubbisi. Koomentii gaafan galee dubbisu gariin isaanii hin kolfuu, gariin isaanii waan isaanitti fakkaate haasa'u. Isin galee namni tokko otoo nuti hin beekin nuti nama sana amannee gaafa fuulduratti eenyu jennu otoo nuti hin beekin qaama keenya qullaa baasee sooshaal miidiyaa irratti gaafa maxxansu amsoorii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Innaa obboloota koo ani maal isin jechuu barbaadeen gabaabumatti viidiyoo kana wanti iddoo kanatti fidee yookiin immoo irratti dubbachuu barbaadee fi of eeggadhaa adaraa keessan of eeggadhaa. Bakka dhaloonni waan ta'aa jiru wallaalee jira waan ta'eef nama hin amanina. Nama amantanii duratti jakkeettuma keessan baastanii jijjiirratina. Dhugaa waaqayyooti. Ani bakka sinachi nama akkamiitu amanamaa kan jedhu sammuu kootti gaaffii waan uumeefi nama biraa miti obboleettii ofii ishee garaa haadha tokkooti ba'anii akka hin amanne na taasise viidiyoon kun jechuudha. Sababbiin isaayyuu dhaloonni safuu waliif kennaa jiru, wal kabajaa jiru, waaqayyoon sodaachaa jiru, maaltu akka deemaa jiru, maaltu akka dhufaa jiru adoonna hin beeku. Namni koo wanta dogongoree hojjeta. Wanti hojjetu sana immoo dogongora ta'uusaa bartee mirkaneeffattee Umaan fiduu humaatti sun ta'uudha miti dhugaa. Ani jechuun gaafa viidiyoo kana ilaalu imooshinaali ta'ee dubbataa jira dhugaa waaqayyooti obboloota koo. Bakka jiru kana keessatti dhaloonni arinnoo bakka Yesuus Kiristoos innaa obboloota koo of eeggannoo godhaa siin jechuutiin jaalladha. Keessumaa obboloonni 2-3 taatanii mana madaama keessa hojjetan gorfaa tokko keessa jiraatan malee nuti gorfuun tokko kan nuuf kennamu waliin amaniina wala sanyii kee haa ta'u. Amantuu akka keetii haa taatu bakka waan barbaadde haa taatu lammii keessaa haa taatu lammii biraas haa taatu gosa keessaa haa taatu gosa keessa ta'uu haa baattu amantuu keetis haa taatu haa ta'us baattu hin amaniin kalaas hin amaniin mana fincaanii jira mana fincaanii galiitii uffata kee jijjiirradhu bakka namni si arguu hin dandeenyetti dhugaa waaqayyooti. Yeroo kana seexanni akka malee dhaloota keessa baatee mana waaqayyoo keessa ulfina keessaan baasaa jirti. Akka malee dhaloota keessa fayyadamtee qullaa nu dhaabaa jirti, nu salphisaa jirti waan ta'eef jechuudha. Akkasuma deebii mana ijaarsa garaagaraa keessa, biiroo garaagaraa keessa warra jirtanii, shamara akka kootii jettanii amantanii fuulduratti eenyuun jedhiina. Dhibaakkaatu. Of eeggannoo fi godha. Dhugaa waaqayyoo kan gaafa viidiyoo kana argu jechuun harka babbadaan dubbachaa jira. Sababbiin isaayyuu maalta kan itti deemaa jiru hin beeku waan ta'eef. Kana isin jechuutti jaalladha. Viidiyoo kana yoo isinitti tolee fi sheer gochuutiin obboloota keessan biraan gahaadha. Warri viidiyoo kana argan of eeggannoo gochuu danda'ani. Egaa dhugaa dubbachuuf wanti jedhu jechoota na harkaa babbadeen kan haasaa jechoonni na harkaa babbadan haasaa jira jechuudha. So kana isin jechuu jaalladha guys. Viidiyoon kun har'aa yookiin ergaa kun har'aa kana fakkaata. Lafa jirtanitti immoo jajjabaadhaa isin jedha. Turtii gaarii.